ያለሁት ሰው ሀገር ነኝ ያለሁት። በቃ አመጣልሻለሁ ብሎ ሰውየው አመት ሙሉ አስጠበቀኝ። ኦማን ነው የምትሰሪው? አሁን ያለሁት ኦማን ነው። 12 አመት ሰርቼ እንደገና ሄጄ ተሳፍሬ አሁን ደግሞ ያው አማራጭ ሳጣ መጣሁኝ። ልጄን በቃ እንዲሁ ተሰቃየ። የምትረዳኝ ከሆነ። የት ነው ያለው ልጅሽ? ሀዶክ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ያው ፓስፖርት ሁሉን ነገር ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ምን ላድርግ? ከፋኝ፣ አቃተኝ፣ ደከመኝ። እኔ ልጅ አይዞሽ የኔ እናት አይዞሽ። አንቺ በጣም ብርቱ እናት፣ በጣም ጠንካራ እናት፣ ለብዙዎች አርአያ የምትሆኚ ደከመኝ፣ እውነት ደከመኝ። 13 አመት ሙሉ ሰራው እነሱን ለማሳደግ። አሁን ደግሞ በቃ አመጣልሻለሁ ብሎ ዋሸኝ። አሁን ደግሞ አማራጭ ሳጣ ሌላ ጋር ነው የመጣሁት ማለት ነው። መታወቂያ ስላለኝ እንጂ አይገባም ተመልሱ። 12 አመት ሙሉ ለፋው። ልጅሽን አመጣለሁ ብሎኝ ሳመጣልኝም ቀረ። ተጣልቼ ሄድኩኝ። እሺ አታልቅሽ፣ ችግር የለውም ችግር የለውም አታልቅሽ። ያ እንድታልቅሽ አይደለም እኔ ያስገባሁሽ። አንቺ በጣም ጠንካራ እናት፣ እናት ካለ ስለ እናት ብለህ በቃ ልጆቼ የትም ተበትነው ሊቀሩብኝ ነው። ስንት ልጆች ነው ያለሽ? አብሸሪ፣ ችግር የለውም። 4 ነው ያለ። አሁን የትኛው እንዲመጣልሽ ነው የፈለግሽው? እንዴ በምን መንገድ ነው የሚመጣው? ፓስፖርቱን ጨርሷል፣ ሁሉም አለው፣ ግን ስራ Egaa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka hin gadde. Maaliif harmeen kun rakkina isheen himatte kun hedduu takka na gaddisiiste jechuudha. Waggaa 12 mana namaa hojjedhe, ammas achuman jira, garummoo qarshii hin qabu jedhanii mucaa kee biyyarraa jechuudha. Isheen nama mucaa kee gara biyya kanatti siif finne jedhaniiti. Amma qarshii kennanii qarshii sanis dhabdee mucaa siif finneefi jechuudha. Waan ishii boochise immoo qarshiis dhabdee mucaa ishii sanis hin dhufneefi biyya isheen jirtu jechuudha. Siif fide jedhee qarshiis hin dhabdee mucaa siif finneefi waa lama dhabde. Namni kun nama umuriidhaan irree guddaadha. Hedduu takka dhugaa dubbachuuf namoonni armee keessan jaallattan dhugaa dubbachuuf haadha kana dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaana nyaatan jechuudha. Maaliif imimmaan isaanii irratti arguun dhugaa dubbachuuf annaan boo'e. Maaliif umurii kanaan kan isaan riippeesti yookiin immoo bayyanatanii carraan nama tokko argitanii dhugaa dubbachuuf umurii guutuu bakka umurii guutuu nuyi amma galata waaqayyoo hin jennu, dhugaa dubbachuuf waaqa galateeffachaa hin jirru. Nu ijoollee taanee waa meeqa an waaqa gaddisiisnu jechuudha. Umurii keenya gubnee maal taanee jenna. Garuu immoo umurii kanaan isaan ilaala akkanatti mana namaa keessatti. Silaa mana isaaniitti kan bayyanatan, mana isaaniitti kan ilmoo isaanii wajjin gammadanii too mana isaanii keessa jiraatan. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf warreen beektanii waan gaarii gaafa hojjettanii waan gaariitu isin mudataa jechuudha. Hanna akkasiis nin jedha baay'ee takka garaana nyaatanii na nyaattee dhugaa dubbachuuf namoonni akkana kana gargaaruun waan guddaadha. Waan qabaniin qarshiirree dhaban kadhannaadhaan rabbiin sina gargaaru, ilmoo keessanii wal sina agarsiisu. Namoota meeqa rakkina jireenya biyya ormaa tanaan ani ilmoo ofii hin argine daa'ima xiqqoo gatanii biraa deemanii kan odoo boo'anuu osoo ilmoo isaaniitiif boo'anuu karaan yookiin immoo qarshii dhabuudhaan namoota meeqatu boo'aa jira jechuudha. Namni gurguddaan biyya kan ba'anii biyyatti irree deebi'uu dadhabanii namoota meeqatu jira. Akkuma argitan amma harmeen kun waggaa 12 jechuun asii miti. Garuu immoo osoo qabaattee odoo qarshii qabaattee hin galti. Yookiin ijoollee barsiisaa jirti ta'a, yookiin mana kiraatu jira, mana kiraasanii isaayyuu immoo mucaa guddaa hin qabdi. Mucaa guddaa sanii gara biyya Arabaa fiduudhaaf jecha birri ishii kennite. Yeroo kennitu kanatti
qarshii sanis hin arganne immoo deebi'ee mucaa siffinnee fi waa lama dhaabaniiti kan bu'aa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa lama dhaabaniiti kan bu'aa jiran maaliif qarshii isaaniitti hin gorree akkanatti dhugaa waan gaarii hojjechuun ufumaa fi kanaafuyyuu warroonni dallaalaa tiree ta'ee qarshii namarraa nyaatanii dhugaa dubbachuuf imimmaan isheetiyyuu gaarii miti. Imimmaan nama guddaa gaafa namni guddaan isinitti rifate dhugaa hiriiriin nama guddaa gaarii miti. Isiniif qarshiin kun har'aaf isinitti fakkaata malee boruuf waanuma tokkoyyuu eechanuyyuu isin hin ga'u jechuudha. Kanaafuyyuu namoota gurguddaa keessattuu ofitti rifachiisinaa. Nama guddaarraa eebba fudhatu malee abaarsa fudhatan. Kanaafuyyuu nama guddaa mooksuun qarshiirraa nyaachuun hin barbaachisu. Maaliif jireenyi biyya lafaa xiqqoodha. Kanaaf hundumti keenyayyuu kan biyya lafaa tanarratti hafnu hin jirru. Kanaafuyyuu amma jiru sanitti malee irratti hafnee qabeenya keenya kana fudhanneetu isin duunuu inuma afti. Kanaafuyyuu nama jabaa yookiin immoo nama guddaa boochisuun gaarii miti. Maaliif yoo hin dandeenye hin finnuu jechuu dandeechu. Gin isinii finna jettanii gaafa qarshii kanarraa nyaattanii harmee kanarraa hoggaa meeqa nan dadhabe birrii kiyyas kenne birrii kiyyas hin arganne mucaa kiyyas hin finne ilaala dhugaa dubbachuuf yoon amma mucaa kana waaqayyoon isaa tolu si gargaaruu hin danda'a jedheeni akkuma dhageessanii kinoo namni tokko hin jira namni hojii gaarummaa hojjetu ofumaafi. Kanaafuyyuu hojii gaarummaa hojjedha. Biyyi lafaa xiqqoodha. Kanaafuyyuu biyyi lafaa ammamirra akka hin jiraannu ammamiyyoo irra hin jiraannu. Kanaaf amma jirru sanitti immoo waan gaarii hojjedha. Dhugaa dubbachuuf nuti har'a waan gaarii yoo hojjenne waan gaarii arganna. Abbaan waan facaafate haammataa jedhu. Kanaafuyyuu namoota meeqaan asitti dhufeetu rakkatu sobaanii qarshiin bakka har'a jireenyi beektanii jireenyi qarshii bichaa taate lubbuu amma fakkeenyaaf nama ajjeesanii qarshii caalchifatanii jiru. Lubbuu nama qarshiitti gurgurachaa jiru jechuudha. Namoonni akkasii immoo bakka beektanii warra jireenya badaa jiraatu. Innaa kana obboleewwan koo dhugaa dubbachuu fi haadha kana laaletan baay'ee takkan garaan na kaffa'ee imimmaan isaanii kana argee jechuudha. Nama guddaan silaarra nama jabaan aan akka isaanii kun silaarra nama mana isaanii keessa godoo isaanii keessa taa'u malee mana namaa kan namni ergatu miti. Godoo namaa keessa taa'anii kan namaaf ajajamanii miti. Maatii ofii wajjiniin ilmoo ofii wajjiniin waan argatanis kan godoo ofii keessatti mana ofii keessatti dabarsanidha. Egaa maal godhuree carraadha wanumtu hunduyyuu engidihi har'a mana namaa keessaa boo'uun baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf namoota akkanaa kana yoo gargaaran irree waaqarraa irree waan gaarii argatu. Ani amma dhugaa dubbachuuf oduun an akka isaanii kana gargaare waanuma takkaayyuu. Kanaafuyyuu namoonni akka isaanii kun gargaaramuun numaaf gaarummaan numaaf jechuudha. Maaliif namoota tokko hin jiru waan beektanii waan badaa hojjetanii nu gargaara jedhan sanirra namoota akkanaa gaafa gargaartan ni argattu. Nama guddaadha. Imimmaan isaanii yoo irraa dhiqxan waaqnis immoo dhugaa dubbachuuf akkasumatti immoo siniif imimmaan keessan gadda keessan irraa dhiqa. Kanaafuu namoota akkanaa yoo gargaarre numaaf faayidaan numaaf gaarummaa qabaa jechuu kiyya. Kanaafuu akkasiniin jedha obboloota koo namoota zimbiloo kan waan tacaman laqu osoo hin taane namoota gurguddaa kana namoota umuriidhaan deeman namoota harka hin qabne namoota ijaan argatuu hin dandeenye yoo gargaaran ofumaaf gaarummaan ofumaaf jechuudha. Namoota akkanaa kana gargaaruun nuttaa baratu siniin jechuu barbaadetanii zim jennee namoota
hin taane kashalaphee akkasumaanii gargaaraa yoo jedhamne nuyi gargaaruu hin dandeenyu. Inni akkana isiniin jedha obboloota koo. Videoon kiyyaa እንግዲህ kanuma fakkaata YouTube kan ammoo warreen haaraa taatan like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa waan gaggaarii akkasumas gorsaa waan adda addaa walirraa kan barannu ta'an isiniin jechuu jaalladha warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis asumarraan like subscribe gochuun nu jajjabeessaa yaada keessan immoo komentii jalatti nuuf qoodaa isiniin jechuun jaalladha turtii gaarii naaf qabaadha. እንግዲህ kana fakkaata haadha keenya rabbiin ilmoo isaaniitiin wal isaan agarsiisu nama ilmoo ofii dhoobate waaqni wal isaan agarsiisu ija nagaatiin wal isaan agarsiisu egaa dhugaa dubbachuu fi warreen akkanaa kana baay'ee tokko nama eenyu jedha turtii gaarii qabaadha.